Oromo yoya, Oromo yoya, Nuran yoya, Sabbogon yoya, Buji yoya, Koso yoya, Burji yoya, Ariro Mataga Farsa yoya, Sabbon Tursava yoya, Bagiratan. Dansa adibun semua Oromo selik abu kesa ini bukan kauso kesa cimsa itu bukan narus kesa cimsa seminggu dah. Bukan kali. Lafa kennalle kabar da buminelle ubi kabu kamna akinni achi baye dina fi golgantane dina meesantane ubi kabu kamna gidu de mumiju adibul suma Oromo amma boda ummati sake sabaye gatu kolle su chofiltaw kanarat be fata adibul suma Oromo kanneen Oromoo fi mirga Oromootu qabsaa'an hunda akka qabsaa'otaatti akka maatii isaatti fudhata malee akka diinatti fudhata. Jaallan obboleeyyan kiyya abbootii qeerroo qabsoon addooftu yoomuu caalaa qabsoo ulfaataa qabsoo guyyaa guyyaan diinni keenya ololurraa banaa diinni keenya waajjira keenya cufaa diinni keenya adeemseen gufachiisuuf deemu kamitti illee asii wanni addi bilisummaa Oromoo biiseen biyya bahuuf addi bilisummaa Oromoo dhaabota maqaa Oromootiin sosso'an ka biyya alaa turaniin ka biyya kee jiranillee haalitti waliin deemaa turu qaba. Addi bilisummaa Oromoo kanneen Oromoo fi mirga Oromootu qabsaa'an hunda akka qabsaa'otaatti akka maatii isaatti fudhata malee akka diinatti fudhata. Ufii shakkina nuyyeessa warreen kalee maallaqa akka kan horatanii saamicha daddaatti horatanii har'allee isaan adda bilisummaa Oromoo ta'anii warra adda bilisummaa Oromoo keessummees warra adda bilisummaa Oromoo dhiyees warra horii qabaachuurra kan godhuu jiranii adda bilisummaa Oromoo kan gulcha laafatee jira no wiya tanamgoo adda bilisummaa Oromoo kan hin godhu. Kaayoo galeessana bakkaan ga'uuf har'allee guyyaa wareegamni keenya xiqqaate kana booda nagaa kana booda wareegamni jiru wareegamni feerii jechuun uf dagatoo osoo hin taane har'allee wareegamni adda bilisummaa Oromoo isa eegatu yookaan wareegamni uummata Oromoo eegatu haga hiree murteeffannaan Oromoo dhugoomutti haga bilisummaan Oromoo argamutti akka jiraatu beekaa wareegamni kaleessa qabeenya kafalaa turtan wareegamni kalee lubbuu kafalaa turtan har'allee sanuuf qopheessanii haga alaabaan kun Oromoo irratti dhaabbatee lallisuun jiri akka qabsoo isaa kaan guutanii adda bilisummaa Oromoo waan dandeettaniif deeggarsa barbaachistee bitaniif isin yaadachiisa. Waajjirri gaarreen Oromooti, laggeen Oromooti, manni keenya gaara Oromooti. Lafti akkas walqixxummaa jirti addunyaa gubbaan jirtu. Oromoo yooyya, Oromoo yooyya, Nuran yooyya, Sabbogon yooyya, Buji yooyya, Koso yooyya, Burji yooyya, Ariro Mataga Farsa yooyya, Sabbon Tursava yooyya, Bagiratan. Addi bilisummaa Oromoo haa jiraatu haa jedha. Abaa'oon haa jiraatu haa jedha. Abaa'oon haa jiraatu. Bilisummaa Oromoo haa jiraatu. Itti qabsoo haa jiraatu. Gaafiin sammuu namoota keessa jiru guddaan tokkiin addi bilisummaa Oromoo maaliin gali maaliif gali maal godhuu gali kan jedhu gaafii mataa namoota keessa jiru waan ta'eef akka bakka bu'aa addi bilisummaa Oromootti akeeka addi bilisummaa Oromoo deebi'ee galeen waan addi bilisummaa Oromoo isinii galeen tuttuquu barbaada. Addi bilisummaa Oromoo kan qabsaa'aa tureef kan wareegama hedduu kaffalee kaffalchiisaa tureef kan woboo hiriirsee qeerroo hiriirsee qabsaa'aa tureef mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo dhugoomsuuf akka ta'e hundi ni beeka. Mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo sana yookaan karaa nagaa yookaan karaa waraanaa karaa ta'een hiree murteeffannaa uummata Oromoo Oromoon ta'uu qaba. Oromoon hiree isaa ofiin murteeffata. Kaayyoo jedhu har'allee qabatee isinii galeen haga Oromoon abbaa biyyaa ta'ee qabeenyi isaa irratti abbaa ta'ee bulchiinsi isaa irratti abbaa ta'ee Oromoon akka saboota biraa bilis ta'ee hojjetee qotatee nagadatee daldalatee baratee wal tajaajilee tajaajila hundaa walii kan bifa bilisaa isaa ta'e walii kennuu danda'utti addi bilisummaa Oromoo qabsoo isaa yeroo itti dhaabu hin qabu.
abaawwan akkuma kaayoo sana hin gale kaayoo sana kaayoo galee sana bakkaan ga'uuf ardallee guyyaa wareegamni kenna xiqqaate kana booda nagaa kana booda wareegamni jiru wareegamni feerii jechuun uf dagatoo osoo hin taane ardallee wareegamni adda bilisummaa Oromoo isa eegatu yookaan wareegamni uummata Oromoo eegatu haga hiree murteeffannaan Oromoo dhugoomutti haga bilisummaan Oromiyaa argamutti akka jiraatu beekaa wareegamni kaleessa dhageenya kafaraa turtan wareegamni kalee lubbuu kafaraa turtan ardallee sanuuf qopheessanii haga araabaa kunin Oromiyaa irratti dhaabbatee lallisuun jiru akka qabsoo isaa kaan guutanii adda bilisummaa Oromoo waan dandeettaniif deeggarsa barbaachis kennitaniif isin yaadachiisa. Adda bilisummaa Oromoo abdiin gale adda bilisummaa Oromoo tokkummaan gale adda bilisummaa Oromoo abdii uummata Oromooti adda bilisummaa Oromoo tokkummaan gale yoo jennu adda bilisummaa Oromoo tokkummaa Oromootiisa adda bilisummaa Oromoo tokkummaa saba Oromoo qofa osoo hin taane tokkummaa sabaaf sablammootaatiisa mirgi sabaaf sablammootaatiisa. Kanaaf barootaa fi adda bilisummaa Oromoo akka dhaaba Oromoo qofteetti akka dhaaba gartee sabaaf sablammootaaf hin qabsoofnetti akka dhaaba uummata tokkoo qofatti ilaalamaa ture kunini adda bilisummaa Oromoo carraa argatee tajaajiba kan argatee dhaabbii isaa sabaaf sablammootaaf ilaalchisee dhaabbii qabu ibsachuu hin dandeenye har'a sabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa jirtan Oromiyaan keessan akkuma Oromoon mirgaa fi gartee dirqama biyyi isiirra qabdu isinillee mirgaaf dirqama biyya Oromiyaa irratti qabdan kanaafuu mirgi qabnu adda bilisummaa Oromoo dhaabtee namiti jechuun hafee dhaabni keenya adda bilisummaa Oromooti adda bilisummaa Oromooti fi sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa hubatanii ta'uusaa hubachuudhaan adda bilisummaa Oromoo deeggarsa barbaachisu akka laattanii fi carraa kanaan dhaamsni isin dabarsinu adda bilisummaa Oromoo kanneen Oromoof mirga Oromootu qabsaa'an hunda akka qabsaa'otaatti akka maatii isaatti fudhata malee akka diinatti fudhata. Oromoon tokko dantaan Oromoo waan hunda dursa tokkummaan Oromoo waan hunda dursa nagaan Oromoo waan hunda dursa barii hamaa sunatti nutti hin deebine adda bilisummaa Oromoo waadaa seena dhaabonni biraas akka adda bilisummaa Oromoo hordofanii waadaa seenuudhaan gara tokkummaatti gara bilisummaatti gara nagaaf tajaajilaatti nu hordofan jecha adda bilisummaa Oromoo dhaabbii jaarmaa Oromootaatiif qabu dhaabbii warreen maqaa Oromoo socho'aniif qabu ifa godhuu barbaada. Adda bilisummaa Oromoo akkuma jenne kan qabsaa'uu fi hiree murteeffannaa uummata Oromoo ta'ee bilisummaa saba Oromoo ta'ee bilisummaa argachuuf yookaan ammoo dagaagina argatanii biyya guddifachuuf nagaa dursa tooftaan isaan itti gargaaramanii uummata keenya gabroomsaa tureef ajjeesaa turan addaan nu baasu inni kun Burjii inni kun Konso inni kun Gujii inni kun zoonii Gujii inni kun zoonii Booranaa inni kun waradaa akkasii jechuudhaan maqaa adda addaatiin addaan nu baasanii dantaa adda addaa nu durkaa'anii wallaalaa keenya wallaalchisanii beeka keenya dogoggorsanii bulchiinsi keenya adda addaa ka gadaan hin hafin ka bultii tokko nurra hafin seenanii akka meeshaatti itti gargaaramanii waan hedduu nu jiruutu hojjechaa turan. Seena ufii shakkina nu hiyyeessa warreen kalee maallaqa akka akkaan horatanii saamicha adda addaatiin horatanii har'allee isaan adda bilisummaa Oromoo ta'anii warra adda bilisummaa Oromoo keessummeessu warra adda bilisummaa Oromoo dhiyeessu warra horii qabaachuurra kan godhuu jiranii adda bilisummaa Oromoo kan bulcha laafatee jira. No, we are Tanamgo. Adda bilisummaa Oromoo kan hin gootu. Abbootiin seenaa dabaa qabaachuu deema. Kan yoo jennu wal lola jechuu miti. Kan yoo jennu wal dhabaa kanneen kalee dogoggora akkasii hojjetan qopheessa jechuu biyyaa miti. Barii baraaraati. Mugumisiin nutti dhiiti jala bulla. So mana hin barbaannu jechuudha. Waajjirri hin barbaannu. Waajjirri gaarreen Oromooti, laggeen Oromooti, mani keenya gaara Oromooti. Laftee akkas walqixxummaan jirtu addunyaa kan gubbaan jirtu. Kaayibal baalesixaanii mana akkasii bulee ebeluun baalesixaanii miti lafa bulu hin jirtu. Hundi keenya lafa rabna. Hundi keenya biyyee yoo siin dhoqqee taate dhoqqee keessa rabna. Yoo siin awwaar taate awwaar keessa rabna. Gaafa aduu walumaan quban, gaafa bokkaa walumaan dhaanama. Akkas jechuun
wareegama kafallee qabsoo godhaa jirru sanaafi gammachuun teenya ammachiin teenya walqixxummaa sulfaa har'a immoo gaafa bosona lollu sana qawwee harka qabna qawween dhaabbannee diinii ofirraa deebisna har'a immoo qabsoon tun yoo bareeddee fuulisii bareedee akka jenne kana deemne qabsoo nagaa geggeessinee galiin geenne yookaan ammoo harkaa walitti deemu dudduuf deebi'uun hin jiru addi bilisummaa Oromoo armaan booda uummata isaa keessa bahee gar tokkollee socho'uuf hin taa'u kanarra dhugeeffadhaa nu ammaan achi soso'uuf hin dhumne asitti oowwitu fallaanaan qabbanuuf harkaan kanaaf yoomuu caalaa qabsoo ulfaataa qabsoo guyyaa guyyaatti diinni keenya ololuu rabbanaa diinni keenya waajjirri keenya cufaa diinni keenya adeemsa keenya gufachiisuuf deemu kan nuti illee asii wanni addi bilisummaa Oromoo biyya seeneef biyya bahuu fi mitii jennee nu murteeffanne irratti gufuun takkin arginu mudachuuf deemu sun rabbi nutti fidini injifannoon bakka barbaanne akka geennu gargaarsa waan gaafan hawmat keenya barsiisuu yaad keenya ittiin galle muuxannoo galleen sana kennuu fi muuxannoo galle dhugaa isaati muuxannoo waraanaatiin galle muuxannoo barnootaatiin galle muuxannoo diinagdeetiin galle ummat keenya sektaa cufayyuu akka inni guddatee dagaagu qooda kennuu nu dandeenyu hagan hin jedhamu qooda guddaa kennuu dandeenya jarri kun daggalum ture muuxannoo maatuu qabanii hin jedhina hedduu qabna yuunivarsiitii kee ture tokko kennan ka barateef ka baratiin lamaan jidduu qabsoonni yuunivarsiitii daggali kun yuunivarsiitii takkin argin kooleejii takkin argin kanaafi har'a amantuu yoo waraan bilisummaa Oromoo keessa namii meeshaa lolaa kana akka waan inni tolcheetti akka waan inni midhaasetti yoo fedhe automaatik tolchee yoo fedhe singil tolchee yoo fedhe hiikee qawwee kilaashii sebenoof tolchee sebenoofi kilaashii tolchee jiraachuu isaanii amantuu soo muuxannoo xiqqoo hin galle jechuu barbaadeeti kanaaf dhaabni waajjira banuu caasa sanii diriirsuun bakki san itti waa gumaachitan bakki san dhaab kan ittiin bira dhaabattan isinii godha isin dhaabirra argachuu maltan akka reefu jedhame saamicha hedduutu ture millions birrii hedduutti maqaa abaa'ootiin saaman nama hedduutti maqaa adda bilisummaa Oromootiin fooq ijaarran dhaarmoo dhugaa nun geenne qabsoof hin oolle mana Oromootti hin oolle kiisii Oromootti hin oolle hin baddu akka malee nutti dhagaamtonni suniin wanni waan sun qajeelchuu dadhabneefi nuti carraa kan hin qabne nuti carraa kan wal arguu kan hin qabne kan nu bobbaafne kan nu bobbaasin lamaan jidduu addi bilisummaa Oromoo maqaan isaa hot keeki waan ajaa'ibaati kanaan Oromoo elmatan kanaan Oromoo waan fedhan godhatan kanaafuu dhaabni keenya kachachala akkasii balleessuuf murannoon inni qabu yoomiyyuu caalaa guddaa ta'uu nu beeka. Oromoo tokko keessatti naannoo booni kibbaa yookaan ammoo boorana kana rakkoon guddoo tokko rakkoo daangaati. Daangaan keenya barootaaf Soomaalii cabsamee bara Dargiis cabsuuf gaggaafatamee bara kana ammoo inni mootummaan gabroonfataan meeshaa ittiin nama addaan baasu godhatee latifeen gurguramaa turte biiteen gurguramaa turte har'a areera qabsuu dabartanii yoo gaggafachuun hin danda'amu. Mulafachuun qabnuu miti daangaan lafteellee eessatti taatiin beektan garuu humni fiidhachiifamtee liyyuu poolisii jedhamtu humni fiidhachiifamtee makalaakaa jedhamtu meeshaa lafteen nan cabsan daangaa keenyan diigan biyyeen nan fudhatan taatee isinii harkaa hin qabne kan mootummaa hin qabne karasaas hin qabne kagalaa hin qabne humni biraa taate liyyuu poolisiidha rasaasitti raabsanii galaa itti kennanii makiinatti qopheessanii mul'inaa turan har'as lafti keenya duun akka keenya hin jirre hin beekne kanaafuu lafti keenya keenya hin jirre jechuun nageenyi hin jiru mootummaan naga barbaadu lafa abbaa qabdu abbasiifi deebisuu mala lafti
abbaa qabdu abbaa galuu malte lafti handhuura keessa sanii galuu malte kanaaf nageenyi bulchiinsi mootummaa kaa'amni jiru kaabbiyyuun durfamu kalammaan durfamu dhimmi daangaa oromiyaa irratti dhimmi daangaa keenya irratti yoo tarkaanfiin sirreessaa fudhatamtee lafti abbaa galuu baatte nageenyi lallaban tokkummaan lallaban meedammeriin lallaban hin jiru. kanaaf nuti nagaa barbaada namni keenya barbaadu jiru nagaa jalatti ammoo waan hedduu dhabnee jirra. nagaa jalatti lafa dhabnee jirra. nagaa jalatti daldala dhabnee jirra. nagaa jalatti horii dhabnee jirra. nagaa jalatti barnoota dhabnee jirra. lafoonni harree wal buqqisanii kanneen mootummaan meeshaa fi jireetti gargaara irri qubachiisatee jiru mani barnoota cufaa mani akimii cufaa wanni misoomni adda addaa dhaabbatee jira. kunini bulchiinsi badaa kanaan dhufu bulchiinsi hamaa kanaan dhufu bulchiinsi hamaa kun jijjiiramuu qaba fi adda bilisummaa Oromoo daangaawwan wal qaban ifaaf bilisaatti dhaabbiin adda bilisummaa Oromoo baay'ee cima adda bilisummaa Oromoo daangaan Oromiyaa taakuu tokko irratti hin ayyamu taakuu tokko irratti hin ayyamu taakuu tokko Akuto kinnaan nutini lola waan barbaachisu ummat kee bira dhaabannee ummat kee waliin daangaa isaa kabachiisu halkanii guyyaa ni hojjenna. yeroo gabaabduu keessatti akka bifa gammachuu tanarraa bifa hojiitti walitti deebiin bifa dalagaatti walitti deebiin isin jedha injifannoo uummata Oromoo. Saafaa kennallee kabar dabrumiin illee ufii qabuu qabna. Akka inni achi bahee diinaa fi golgaan taane diinaaf meeshaan taane ufii qabuu qabna. Nuyini har tokko misoomaaf hojjenna. Oromoo misoomsuu, Oromoo jabeessuu, barnootaaf qopheessuu, misoomaaf qopheessuu kanaaf hojjenna. Harki tokkollee qabsoo keenya genne bilisummaaf loluu jiru. Lolii bifa qabaatee haa jiraatu malee. Kanaafuu namoonni kaleessa yakka dalaganilleen yoo harka kennatan nu garaan tollaami. Kanaafi waan kana akkasitti wal dhiiba jechuun miti. Waliin darbina, waliin dhiibina, gara wattoluu malee, hirriteen jabeeffachuu malee, warrum kalee qabsoo kan akka tokko miidhee jedhu har'a isaanii deebi'anii badii isaanii sun kaffalaan gochuu dandeenya. Adda bilisummaa Oromoo jabeessuuf ijaaruun qabsoo ta'an keessaa qootu fudhachuun waan badii duraan dalagan sun gartee waan sun hirquu taati yookaan ammoo erbuu taati haa erbaniiti laddeemu welkaam haa dhufanii. Dhiyeessa haa dhufanii gara taatolluuti ammoo abbootii seenaa ta'uun waan of danda'e. Akka kaleessa diinni ummat keessan miidhee ummat keessan yarsan isinummaanuu ummat keessan hamaallee tolaallee jabaallee qaroolee laafallee jarjaraallee laanallee waliin akka tarkaanfachuu dandeettaniifi dhaamsa adda bilisummaa Oromoo isinii qabu keessaa inni guddaan qabsoo keessan cimsaa itti fufaa naamus keessan cimsaniin jedha. Gurraa fudhatanii Oromoo ammallee facimsee dhaamatu. Akkuma kalee wareegama barbaachisu kafaltanii haala kanirra dukkanaawaa keessatti haala kanirra hamaa keessatti dhaab keessan bira dhaabattan arga haala ifaa takka gubbaatti akka qabeenyaan dandeetti beekumsaan waan cufaan nu bira dhaabattan jecha dhaamsatti bilisummaa Oromoo sanii dhaama galata fayyaataa injifannoo uummata Oromoo.